caqasuun illee rahmata rabbiitti sitti bu'a. Kana quraanni wanni nu amma addunyaa tan irraa qabnu muujizaa rasuula rabbaana alayhi salaatu wassalaam hin jiru. Quraana waloonni biraa hin jiru. Quraanni kun mubaaraki. Qara'uun illee ajee argata. Caqasuun illee rahmata rabbiitti sitti bu'a. Qaraasisuun illee ergama rabbiittu sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama al-quraana wa 'allama. Caalaan keessan khayriin keessan nama quraana baratee barsiisa jechuudha. Warri amma agartee quraana fadlii isaa beeku ka ufii danda'u ufii qaraasisaa qara'ee kan dandeenye ammoo warruma quraanaaf deemaa jiru kan akka kennaa numallee hedduu jira jammiyyaanni kana gargaaruun isaallee akkuma waan qara'ee qaraasiseetitti ajrii argata. Yoo rabbi namarraa qeebale faatiha matakkatti suuraa faatiha kana qofa odoo rabbiin namarraa qeebalee jedhan ulamaa'ini waan guddaa argata jechuudha. Harfi takkatti qara'uun kudhan argatta lama qara'u 20 kun fadliin kana ol jiru kitaaba rabbi jiru irraa Bukhari Muslim illee haa ta'u wanni qara'anii ajiri argataniin quraana malee hin jiru. Kanaaf fadliin quraanaa waan guddaa namni kennamu alhamdulillah hin beeka.